online irraa maallaqa argachuu dandeessan bilbila keessanii fi interneeta fayyadamuudhaan haala kamiin akka birrii yookaan maallaqa itti argachuu dandeessan jechuudha. Hojii online baay'ee bareedaa ta'e bakka feetan taa'uudhaan bilbilaa fi interneeta fayyadamuudhaan jechuudha. Haala isin guyyaatti qarshii argachuu dandeessan waan haaraa ba'e takka isin agarsiisa jechuudha. Kana namoota baay'ee itti fayyadamaa jira. Ammallee namoonni hin beeknes itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Galii mataa keessanii bilbila keessan sa'aatii iraftii qabdanuu jechuudha. Sa'aatii hojii fixaneettan bilbila keessan fayyadamuudhaan haala isin qarshii argachuu dandeessan jechuudha. Kana jechuun yeroo hojii fixan dalagaa fixanii bilbila keessan fayyadamuudhaan interneeta isin gaafata. Interneeta fayyadamuudhaan haala galii argachuu dandeessan namoonni baay'ee itti fayyadamaa jiru. Namni hangoonaa hin beekne yoo jiraattan haala kamiin akka itti fayyadamuudhaan argachuu dandeessan isin agarsiisa. Namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf laayikii fi sheer gochuudhaan nafaana turaa isiniin jira. Bilbila keessan akkasuma bilbila keessan keessaa haala kamiin keessin argachuu dandeessan appilikeeshinii haaraa ba'e takka jira jechuudha. Appii kana buufachuudhaaf Play Store gubbaarra eegasentanii maal gootu bakka waa barreessan gubbaa seenuu asirratti maal jettu Konso Community Telegram kan barreessu Konso Community Telegram yootan Konso Community on Telegram jedhesni baasa jechuudha. Haala kanaan Konso Community on Telegram jedhesni baasa appii kana download gootu jechuudha. Appilikeeshinii kun dhiyeenya bahee jechuudha. Telegrama akkuma Telegramaatti itti fayyadamuu dandeessu yoo feetan nama bilbiluu akkasuma sana gubbaarraa waan feetan nama erguudhaan akkuma Telegramaa fi WhatsApp imo kanneen biroo itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni faayidaa guddaa qabu appiin kun kan isin fayyadu sakamii appilikeeshinii kana irra seenu maallaqa irraa argattu jechuudha. Irraa ni dawwaltu nama bilbiltu waan barbaadan nama ergu geemii barbaadde irraa taphachuudhaa fi geemota adda addaa jiru geemii adda addaa irraa taphachuudhaan maallaqa argachuu dandeessu jechuudha. Appii kana eega daawunloodii gootanii kaatanii ni bantu jechuudha. Appii kana yeroo bantanu hamma an banee waan jiruuf keessa nagalchaa yeroo tuqee isin garuu yeroo seentanu maal isin gaafata yeroo awwalaatti yeroo appii kana bantanu jechuudha. Appilikeeshinii kun lakkoofsa bilbilaa keessanii isin gaafata. Awwala koodii biyyaa isin irraa gaafata. Koodii biyyaatti jechuun naannoo jirtanitti naquudhaan eega naannoo jirtanitti naqxanii kaatanii lakkoofsa bilbilaa isin gaafata jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessanitti naquudhaan koodii eegatti galchitanii lakkoofsa bilbilaa keessirraa koodii futeetti naqxa jechuudha. Lakkoofsuma Telegiraamatti ittiin banattan ittiin banachuu dandeessu. Kanuma immoo akkuma imo fi WhatsApp bananu lakkoofsuma adda addaa kanuma Telegram bantan kanuma imo bantan illee itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Sana booda koodii anamma iskiinii gubbaarratti isinii barreessu kana itti galchitu jechuudha. Koodii kana akka iskiinii gubbaar isinii kaa'e kanatti galchuudhaan koodii kana maaliif isin gargaara akkasuma koodii kanatti galchitee yeroo seentanu badhaasa argattu yookaan doolaara isinii kafalaa jechuudha. Koodii isinii kaa'e kana yoo itti galchitan linkiidha invite gootu akkasuma namootaaf illee share gootu jechuudha. Linkii kana yoo koodii kanatti naqxanii koodii referaalii jechuudha. Karaalee maallaqatti argattan jechuudha. Referaal koodii jechuun karaa maallaqatti argattanudha. Koodii kana yoo itti naqxan maallaqa argattu jechuudha. Isinis yeroo seentanu maallaqa ni argattu jechuudha. Kanaafuu koodii gattana qudhaan keessa eega seentanii appii kana wanti isin gochuun maallaqa argattanu yeroo awwalaatiif isinii banaa lakkoofsa nama Telegram keessaa qabdanu irraa olee kaatti isinii baasaa jechuudha. Ganjillaa kana waa afurtu jira. Inni kun egaa asirratti wantoota haaraa post godhame arguu dandeessu. Gubbaarraa follow namoota isin Telegram as jira join gootan isinii baasa. Asirratti immoo doolaara isinii kafale gubbaarratti isinii mul'isa jechuudha. Kanneen kana doolaara amma argattan asirratti isinii mul'isa. Harka mirgaa fi harka bitaa kooniidha. Inni kun immoo doolaara jechuudha. Doolaara kana baafachuu dandeessu. Haala kamiin akka baafatan siin agarsiisa. Garuu ammaaf eega referral koodii appii kana seentanii haala kana isinii banaa wantoota hedduus keessa jira karaalee wantoota isin hojjettanii akkasuma qarshii argachuu dandeessan. Kan macarshaa kun hogguu seentanu wantoota isin Telegraama gubbaarratti search gootanii geemii adda addaa taphattan asirratti isinii herreega koonii isinii kafalaa jechuudha. Namaaf akkasuma waan barbaadan erguu namaa waliin haasa'uudhaaf illee saantima isinii lakkaa'aa jechuudha. Kanaafuu isin akkuma Telegramaatti itti fayyadamtu jechuudha. Namootaaf chaatii barreessuu gruppii jiraa join gochuu chaanala jiraa join gochuudhaa fi gruppiilee adda addaa asirra galtanii irratti gruppii namaallee share gochuu dhaan doolaara argachuu dandeessu jechuudha. Karaalee tokko itti doolaara argattan namaaf share gochuudha. Akkasuma namoota hedduu bira akka ga'uuf share godhaa isiniin jedha viidiyoo kana akkasuma isinillee appilii kana namoota hedduu bira akka ga'uuf share godhaa. Akkasuma egaa doolaara akka isin argattan namaaf share gochuudhaan doolaara hedduu argachuu dandeessu. Geemii isin callettanii egaa appii kana bantanii Telegraama keessa gubbaa seentaniituma Telegraama gubbaarratti waan barbaadan takka search gochuun ni taphattu. Geemii adda addaa yoo barbaadan illee akkasuma bootii adda addaa share gochuudhaan geemii inni jira geemii hedduu jira Telegraama keessa. Geemii isaa taphachuudhaan isin achirraa taphattu inni asirratti doolaara isinii herreegaa jechuudha. Kanaafuu appilikeeshiniin kun haala salphaa ta'een itti fayyadamuudhumaan saantima isinii herreegaa banadhaatii itti fayyadamaa isinii jira. Doolaara yoo argattan saantima yoo argattan haala kamiin akka baafattan isin agarsiisa. Haala kanatti fayyadamaa gaafii yoo qabaattan komentii naa barreessaa. Akkasuma hojii onlaayinii namoonni barbaadan yoo jiraattan Telegraama hankoo Hussein Official jechuudhaan tanii ni barreessitu. Telegraama gubbaarratti chaanaalii kana namoonni hin beekne join gochuudhaan waa'ee hojii onlaayinii wal qabate Telegraama koo jalatti na gaafachuudhaa fi barreessuu dandeessuun jira. Telegraamii kanas join godhaa gruppiillee join godha
namoota hedduu bira akka share godhaa sin jaa viidiyoo kana akkasuma akka namoota hedduu bira ga'uuf share godhaa gaafii qabaattan komentii barreessaa nagaan tura.